Jiruu goota duuti kees du'a goota gochi kees gocha goota jechi kees jecha goota jechi kees jecha goota naatu du'e malee hatee atiin duune jirta atiin duune jirta bishaan baaroo dildilaa gaafa guutuun beekanii lubbuun dhiiraa biliqaayi lubbuun dhiiraa biliqaa gaafa duutuun beekanii gaafa duutuun beekanii gaafa duutuun beekanii ana nyaatu hatee yaa goota koo si jaallannaa si dhaadannaa hatee yaa leenca koo dhiigni kan kee dhangala'een hafu nusiif jirra gumaa kan kee ni baafannaa si yaadannaa hatee bara bara. Baru jirtu. Baru lagar. Guyyaan isaa guyyaa yaadannooti. Guyyaa yaadannoo Hacaaluuti. Haasaa baay'ee gochuu hin barbaadu jechuudha. Maaliifii waan isaa akka yaadannu garuu dhaamsa isaa dhaamsa Hacaaluu sirba inni sirbe tokko keessaatiiti dhaamsa isaa akka fudhannuuf an dubbachuuf osoo hin taane waan Hacaaluun nuu dhaame. Maaliif kana jedhaa? Yaadannoo jechuun namni du'eera. Nama du'e yaadannaa jennee wal geenyaa jechuudha. Akkasidha yaadannoo jechuun. Addunyaa maratti ammas akka himamee gara Minneapolisittis yaadannoo Hacaaluutu jira akkuma harre. Mee akka maalitti yaadataa jirra? Mee akka maalitti yaadataa jirra? Kana of gaafannee beekna akka maalitti yaadataa jirra? Du'eera, darbeera, sichi waan godhamu hin danda'amu jenneeti yaadannoo isaa lafa keenya moo yookiis waan inni itti wareegametu jira? Wareegama waan inni itti baasetu jira? Waan inni wareegamatti baase sana itti fufsiisnaa akka jedhudha. Isa kamiidha? Isa lammataa akka ta'edha kan hin abdadhu. Waan itti wareegame qaba Hacaaluun. Waan inni itti wareegame sana akka inni itti fufiisa qabaatuu fi hojjenne. Yaadannoon isaa sigaa jireenya isaa kabajuudhaaf gumaacha inni qabsoo Oromootii godhes yaadachuudhaaf ammas immoo waan inni itti wareegame sana itti fufiinsatti gochuudhaaf yoo kanaaf wal geenya ta'e Frankfurtitti ta'u, Minneapolisitti ta'u, bakka biraattis ta'u gaafa wal geenyu waan nuti wal geenyuuf du'eera darbeera waan inni hojjetes jiraataa miti waan darbeera jennee yoo yaadanne ta'e inni isaaraa namatti ta'a. Waan inni jiraateef garuu waan inni godheef garuu itti fufiisa qabaachisuutu nurra jira. Waan inni itti wareegame qabannee gara fuulduraa deemuun nurra jira yoo jenna taane akka kanatti yoo yaadanna taane inni baay'ee gaariidha. Haala amma keessa jirru keessatti waan keessa jirru nuuni keenya hin beekna. Bakka biraatti amma jiru bataatiin jiru. Barri isaa bara Gidaadaati. Barri isaa bara Sagaliiti. Bara Gidaadaa keessa Hacaaluun waan sirbe tokko qaba. Sirba tokko sirbe. Sirbi sun keessaa jeeti laha jiraatu jechuudhaan hin jedhu. Waan inni hojjete ammallee nu wajjin jira nu biraatii hin darbu. Sagaleen isaa hin dhaabbatu. Amma gidduu kanallee maal isaa jedhee waan inni sirbee dabarsee ammallee fudhataadha jirra. Kanaafin waa'ee kana isin yaadachiisuu barbaade waa'ee keenya jedhee barri Gidaadaa akka biraan bara haala amma nuti keessa jirru bara fakkaatu keessa waan inni sirbe tokkotu jira. Isa isin yaadachiisuu barbaade inni isinitti haa dubbatu.
anarra Hacaaluu na dubbatu jechuudhaaf hin jedhu. Bara akkuma kana bara gidaadaa ta'e sana keessa akkas jedhe. Waa'ee keenya yoo itti dhiisan silaa naman dhiisu. Dubbii keenya akka hin taane maal godhuu akka hin taane utuu jirruu nuti akka hin jirree maal godhuu akka hin jirree jiruu faana gargar baane itti dhiisnee silaa gad hin teenye walii gallee yookaan alaan gallee jiruu faana gargar baane jechuudha. Jiruu gar tokko goone haasaa gar tokko goone jiruu faana gargar baane itti dhiisnee silaa gad hin teenye walii gallee yookaan alaan gallee maal gorsisaa asirratti tokkoffaa jiruutti abobbaanu akkamitti akka ta'e dandeenya jiruutti abobbaanu jiruu dhiisnee garuu bilisa ba'uudhaaf hin dandeenyu jechuudha. Gammata yoo walii galle malee alaan gallu jechuudha. Kanaaf Hacaaluun har'allee nutti dubbataa jira siniin jechuudha. Har'allee nu gorsaadha jira jechuudhaaf hin jedhu guyyaa isaa irratti. Ofittan himaa jedha jenna. Ofittan himaa hasaasee dubbiin hunda diddee anas diddee kanaafan dadhabee qaqqabeen ofitti hasaasee mee beekaa moo wal dhaalaa kam komannaa nuuf hin gallee rakkannee attam taanaa wal gudunfuuf wal takaaluun dantaa taatee walii gamne rakkoonis keenya taate. Sababa wal takaaluuf sababa wal gudunfuuf rakkoonis kanuma keenya taate. Walis gamne walis dadhabsiifanne waanuma walitti duunaaf oolluuf ofis dadhabsiisnee rakkoon keenya keessaas hin baaneedha. Har'a Hacaaluun akkasitti nutti dubbataa jira jechuudha. Yoo walumatti galagalaa oolla ta'e akkuma amma gochaa oollu yoo wal hin dhaggeeffannu taane gara lachuuttu gara keenyatti ta'a. Rakkoon nu biratti hafti wal gamsiisuunis nama biratti hafti jechuudha. Kana keessaatiitii filachuudha qabnaa ka jedhudha. Ammallee akkasitti nutti dubbataa Hacaaluun jechuudha jedhe. Mee baramoo dhaloota kam komannaa nu rakkannee gubannee akkam taanaa ormaaf darbaa maal goonee maaf nuu darbaa nurra turee nurra bubbulee akkam akka saliiphaa jedha. Hacaaluun ka dubbatu jechuudha. Ammallee dubbate ammallee nutti ergaara jira. Ergaasaa ammallee nutti ergaara jira. Kan dubbachuurra Hacaaluun ka dubbate edaniin sagalee isaa ta'uu fide jechuudha. Ergaan inni dabarse sagalee inni dabarse duwwaa dabarse jechuudha. Waan goonu beekna waan gochuun nurra jiru beekna. Kanaaf ergaan ani dabarsu kun waanuma Hacaaluun nuun jedhe kana keessa deebilee haadha dhaggeeffanne bara akkasii keessa nurratti dubbatee ture waan inni nu gorsetu jira. Gorsa isaa fudhannee ammallee hin dabarre akka inni hin dabarretti fudhannu akkasitti haa kabaju. Hin dabarre hin darbus hamma yoomittu hamma bara baraattu inuma dubbata. Amma sanattu inuma ergaan isaa nutti darbaa jechuudha. Inni artistiidha. Akka artistiitti dubbate garuu qabsaawaa guddaadha ture. Hojiinsaa garuu nafu. Kan dhorkatti hafu waan inni wareegameef sana bakkaan gahuudha. Kan ammoo gorsa isaa sana amma dubbadhe Hisqeeltu dubbatee miti amma. Hisqeeltu dubbatee hafiifne waan inni itti dubbateef ergaan inni tuudhaameef isaaf haa jiraannu isa isa jiraachisne. Innis ergaan isaa jiraatu bakkaan hageenyu kanarratti walii hagallu jechuudhaan jedhee galatooma. Ati siidaa qabsoo Oromooti abda seenaadhaan namni gaalu falmataa mirga dhala namaati abda seenaadhaan namni gaalu gabaabdicha onneen gaara caalu abda seenaadhaan namni gaalu wayidhaloonni dhugaa keenya waalu abda seenaadhaan namni gaalu.
keessa marmarta nagaa nagaa duutees ni jiraata nagaa nagaa hinaaftu gumaan kee nagaa nagaa lammiiti jibbaata nagaa nagaa galaata seenaa kee nagaa nagaa ni guddis nalmaan kee nagaa nagaa nagaan sitti nama nagaa nagaa seenaan kee yoom jama nagaa nagaa. Seenaa Haacaaluu Hundeessaa. Artiist Haacaaluu Hundeessaa abbaasaa obbo Hundeessaa Boonsaa fi harmeesaa addee Guddattuu Horaarraa bara 1986 naannoo Oromiyaa godina Lixa Shawaa magaalaa Ambootti dhalate. Artiist Haacaaluun maatiisaa mucaa shanaffaa yoo ta'u obboleewwan dhiiraa 6 fi obboleewwan dubaraa 4 qaba. Akkuma ijoollee Oromoo kamuu Haacaaluun hanga umriinsaa mana barumsaaf gahutti maatiisaaf jabbilee fi loon tiksaa guddate. Haacaaluun baay'inaan maatiisaa biratti kan guddate yoo ta'u akaakayyuusaa biras jiraate. Jaalala akaakayyuusaa irraa kan ka'e mana barumsaa dhihoo jiru dhiisee kan naannoo mana akaakayyuusaa jirutti fagoo deemee barachaa ture. Barnoota isaa manneen barnootaa Oddoo Liiban, Carii fi mana barnootaa sadarkaa lammaffaa hanga kutaa 12tti achuma magaalaa Ambootti barate. Haacaaluun barnoota qophaa'inaa baratee fixuyyuu wallee irratti waan xiyyeeffateef barnoota olaanaa itti hin fufne. Loon tiksee guddachuun isaa kennaa isaa akka cimsatu isa gargaareera. Naannoo manneen barnootaa fi hawwisoo keessatti sirbuu itti fufe. Ijoollummaarraa kaasee fedhiin Haacaaluun muuziqaaf qabu ol aanaa ture. Haa ta'u malee garuu fedhiinsaa guddaan kun abbaa isaa obbo Hundeessaa biratti fudhatama hin arganne ture. Abbaan isaa ilmi isaanii piroofeesara yookiin dooktara akka ta'uuf hawwaa ture. Ijoollummaa kootii kaasee afaan gabii nan qabu inuman sirba jedhe Haaceen. Harmeessa addee Guddattuu Horaa filannoo isaa inni sirbaaf qaburratti gammadoo ture. Abbaan koo dooktorummaa fi piroofeesurummaa kana jaallata. Sirbituun mana hin godhattu alalee taati jechuu isaanii dubbata ture Haacaaluun. Wayita saawwa tiksee fi barataa turetti miirri inni qabu muuziqaa ta'us ummata isaaf dursa laatee mormaa ture. Sababuma kanarraan kan ka'e bara 2003 wayita barataa sadarkaa lammaffaa fi umrii waggaa 17tti qabamee mana hidhaa Karchallee Ambootti darbatame. Haacaaluuf Karchalleen Amboo mana barumsaa cimaa ture. Achitti namoota jajjaboo lammii fi mirga isaaniif dubbatanii hidhaman waliin wal argee qabsoon maal akka ta'e bare. Hundumaafuu manni barumsaa lammataa yeroo hidhaatti dabarse akka ture Haacaaluun himaa ture. Yoo waggoota 5 Karchallee Ambootti hidhaan dabarsee abbaasaa fi jaalalleensaa yoosii haadha manaasaa boodaa addee Faantuu Dabissoo abbaan isaa beektuu isheen jedhu qofaatu deddeebi'anii gaafachaa ture. Achitti abbaansaa jawaadhu gurbaa hidhaan qoraasuma dhiiraati jechaani turan. Jechi kunis Haacaaluuf jabina guddaa kenneef. Mana hidhaa keessa taa'ee muuziqaa isaa namoota mana sirreessaa jiraniif yoo sirbu imimmaan buusanii boo'aa turan. Achumatti sirboota barreessuu eegale. Manni hidhaa garuu muuziqaa abbaan isaa isarratti jibban akka guddifatu isa gargaare. Haacaaluun mana hidhaatti ogeessa muuziqaa ta'ee albamii isaa jalqabaa keessaa sirboota 9 Karchallee Amboo yoo jiru. Abbaan isaa sirbituu ta'uu isaatti hin gammanne illee gaafa inni sirba weellisaa hangafaa Wasanuu Didoo jabbiloo tokko sirbe guddaa gammadanii ilma abbaa caaletti fudhatan. Ergi gara waggaa 5 hidhamee 2008tti gadhiifamee booda gara Finfinneetti godaanee achittis qabamee torbee tokko mana hidhaa isa gidduu galeessaa yookiin maakalaawwitti hidhamee ture. Haaceen weelleewwan albamii bara 2009 fi 2013 bahan kan mata dureen
isaanii sanyii mootii fi waa'ee keenyaa jedhamanii gurra uummataa gahee jira. Albamoota isaa isa boodaa ba'an sirba qeenxee maaleen jira jedhuu fi irra gurra uummataan ergi geessisee booda fudhatama olaanaa argatee fi jira. Sirboonni isa walumaa galatti daawwatamuun iddoo olaanaa kan qabatanii fudhatamaa fi jaalala muuziqaa isaa kan agarsiisu tokko seenaa uummata Oromoo keessatti sirbi yuutuubii irratti miliyoona 10 ol daawwatame kan Haacaaluu duwwaa ta'uusa. Yeroo hundumaa saba isaaf qabsaa yeroo biyyaa baqatanii bahan Haacaaluun biyyuma jiraachaa dhimma namoonni hedduun lafaa hin kaasuun falmaa kan turedha. Haacaan akka namoonni siyaasaa rogeeyyii fi artistoota biraa biyya ambaa deemee jiraachuu hin fedhu ture. Wal'aansoo Haacaaluun bifa hedduu qaba. Sirboonni Haacaaluu siyaasa irratti qofa kan dhaabbatan miti. Aadaa, eenyummaa, mirga namummaa fi jaalalas of keessaa qaba. Muuziqaa bira darbee gama biraatiin immoo dura taa'aa fi walitti qabaa gumii artistoota Oromoo ta'uun tajaajilaa ture. Artist Haacaaluun ilma sabaaf dhaabbate. Nama beekaa, nama uummata isaa kabajuu fi nama uummata isaaf of wareegu ta'uusaa jireenya isaa ishee gabaabduu kana keessatti hojiin mirkaneessee jira. Haacaaluun irra caalaa waa'ee tokkummaa fi jaalala weellisuun beekama. Haaceen jaallatamaa weellisaa Oromoo duwwaa otoo hin ta'in barreessaa waloo fi yeedalloo sirbaa sabboonaa fi qabsaa'aa mirga Oromoo ture. Kan du'an irraa kan dhagaa baatan jedha Oromoon. Ajjechaa goota keenyaa akka madaa nu gubaa jiruunsaa hanqate haqqisa dukkana keessatti hafuunsaa immoo caalaa akka ramacii ibiddaa nu waadaa jira. Shooraa fi humna Haacaaluu qabsoo Oromoo keessatti qabu madaaluun akka hin dandeenye mata duree albamni isaa sadaffaa dhihoo kana maal mallisaa jedhu irraa baruun ni danda'ama. Walleewwan Haacaaluu yeroo lubbuun jiru dalagee albamitti bahe kun yoo eebbifamu haati warraa Haacaaluu aaddee Faantuu Damissoo waan lama dhabayee jetti. Sis dhabeen dhugaa kees dhabe jechuun ergaa ishee bifa waloon dabarsitee jirti. Abbaan Haacaaluu obbo Hundeessaa Boonsaas haasawaa godhanii dhiigni mucaa kootii dhangala'ee akka hin hafne waaqnaaf kadhaa jechuun hirmaattota sagantichaa gaafataniiru. Dhumarratti Haacaaluun shira mootummaa biyya bulchuun irratti xaxameen waxabajjii 29/2020 magaalaa Finfinnee bakka koondoominiyemii Galaan jedhamutti rasaasaan ajjeefame. Waggaa tokko booda ammayyuu du'a isaa amanuun namatti ulfaatu. Ajjechaan weellisaa jaalatamaa Haacaaluu Hundeessaa uummata Oromoo sagalee dhabsiisuu irratti waan xiyyeeffatedha. Haacaaluun hin duune. Haacaaluun immoo waan gaarii siidaa jabaa uummata Oromoof hojjetee darbe. Ati siidaa qabsoo Oromooti qabda seenaadhaan namni gaalu mataa mirga dhala namaati qabda seenaadhaan. Guyyaa har'aa magaalaa garaagaraa fageenya qaxxaamurtanii osoo fageenyi isin hin daangessin yaadannoo goota keenya bakkii dargaggootaa dhiira gaafa xiiqii yaadachuudhaa fi kan addaatti argamtu hundumti keessanoo ulfaadhaa isiniin jedha. Asanbata taree magaalaa Nuunanbargiitti kitaaba Waatu jedhamu tokko eebbistanii turtanii yaadannoon kitaaba sanaa artisti keenya Haacaaluu Hundeessaatiif akka ta'edha. Kitaabicha kana keessaa immoo waa'ee isaa kanan barreessine dubbisuun barbaada. Haacaaluu lammaffaan maal jettee boossi haati ilma ishee yoo dhabde? Maal jedhee iyya abbaan hireen kun qaqqabde? Maal jettee teessi immoo ilmoon abbaa awwaalte? Utuu biyyaa keessa yoo dhabdu ilaalte? Maaliin teessi giftiin tokkicha ishee dhabde? Maal jedhee ilaala dhugaan akka karaa dabde?
Lammiin goota dhabe maal jedhee mararfataa? Siidaa dhaabee keessa immoo booreen gumaa baafata. Bubbullaan barri dharaa dibichatu raada dhala. Buqqeen dhagaa cabsee doomaanis qara qaba. Cubbuun wal hanqaaqee jabeeffatee galma manni murtii haqaa ta'a qeeqalmaa. Barcumni murtii haqaa daddachee heeraaf seeraa teessoon jaarsa biyyaa gaaddisee araaraa. Dhugaa kan kee dhoksus galmeen dhugaa baatu. Haqa kan kee dabsus bokkuun murtii laatu. Biyyatan dubbadda oolmaa keessa battu. Obbee aarsaa dhiigaatiin ha'a seenaa dubbadda. Kan gaarii hojjete namatu jaallata. Seenaa buraaffatee seenaatu yaadata. Boonsaa hojii isaatiin dhaloonni dhaadata. Morkee gaafa morkaa hin qusanne lubbuu caba jilbaan dhaate Hacaaluu Boon. Dhala ofii caalaa kan dhalootaaf yaadu. Caba ofii dhiisee kan caba sabaa aadu. Dhiira gaafa kolfaa miti gaafa liqii. Dhiira guyyaa golfaati ati gaafa liqii. Si'i goota jechuun kan lubbuun hin mararamne. Alagaaf harka laatee diinaaf hin sarmamne. Seenaa dhiigaan barreessitee lafee keetiin taraartee otoo of hin qusatiin qarree du'aa marmaartee daandii booree irratti dhaloota ijaarte. Barsiisaa seenaati wanni isaa qofa miti. Ati gumbii afoolaa falmaan mirga dhala namaati. Kanaaf nyaara guuranii lafaa sitti duudhanii michuu kee fakkaatanii jechuutti nyaatanii. Hacaaluun jabaa namaa ayyaana qabeessa koo raasaa abbaa waltajjii Hacaaluu ogeessa koo. Ati lubbuun dabartus jirta yoomillee nu bira seenaan kee bara baraan gidduu keenya jira. Hacee goota dhugaatii ati kan hin qabne madaaltuu kanaafan walaleesse waa'ee kee kan hin beekuun akka beeku. Dhageessu jarana warri nama raaftan caba jilbaa warri karkarsuudhaaf yaaltan. Du'a hin oolu namni dirqama uumamaati. Erga hin oolle duutiin immoo akka hacee uleessaatti bo'oo gumaacha qabsoo lammiidhaaf bu'anii seenaa ijaaranii lubbuudhaan du'anii hojjetanii seenaa dhugaaf haara galfii jiraachisanii duudha boollaa olitti maqaa ofii. Dhidheessa waraabaniif mormor dirqatu. Dhoksuudhaaf yaalanis seenaan hin dhokatu. Dhabuudhaaf yaalinaa itti gootanii bifa hin dhalannes hin dhalatu Hacaaluun lammaffaan. Maalirra ga'ame? Qooda koo saba koof afaan ta'uu murteesseen fudhadhe tan tasa deemee yoon deebi'u yoon qadhe seenaa kiyya mul'isaa ilmaan kiyya guddisaa jedhee waan garaasaa himee lafa naqee taajjabaaf mulaatee biyyan galle dhaqe. Hacaaluun ifaan akka kee tokkitti gaafa dhaamte fokkeefte. Wiixata galgala guyyaa hamaas sanaa akkuma lagaanii nan deebi'a jedhee nagaa ba'ee manaa. Yoom dhufaa utuu eeganii haati warraa filmaansaa wanta hin eegamin bakkee adii keessaa argame du'aansa. Erga du'umsaa dhaga'ame uummanni Oromoo ta'eetiin weerare. Warri itti yaadee kiyyeessee galaafate gammadee geerare. Sabni jaalala ilma isaa kana bakka jiru yaa'ee boo'ee harkaa farse. Gariin soba gaddee fakkaatee fakkeessee sufura dabarse. Daa'imni ilmaansaa cimtee gaafa adda baafattu ifaadha waa'ee abbaa ishee akka iyyaafattu akka nu gaafattu. Jiruu fi jireenyaan maal keessa qaxxaamure hamma jiraatetti maal fa'aa hojjetaa ture. Dulloomooti du'e umurii isaa dhumatee nu abbaaf moo balaa tasaatu abbaa keenya muudate. Akkamittiin barraa darbuun lubbuu isaatii jecha nu gaafatte maal mallaa filmaan isaatii. Maal deebifnaaf jamaa yoo har'a hin falamin akkaataan du'a isaa maalirra akka gaane yoo har'a hin baramin. Utuu dubbatamuu ho'ee bal'ifamee gidduutti qabbanaa'ee maaliif cal'ifame. Hunda beekuu baadhu wallaalu garii xila yaamee xila honoo gamii moo abjuudha tarii. Akka dhageenyetti to'amee adda baafamee ebelutu ajjeeseen sabaaf gabaafame. Garuu wanti irra ga'e hin jirru kan nutti hime utuulee bubbuluu achumaan didime. Akkuma waa yaraa madaala hin kaafnetti akka wanta laayyoo waa hin baafnetti maaliif waa'een du'a isaa achi buutee dhabame eenyutu ajjeese yakka maal irratti qabame. Reeffa isaa olii gadooftanii nuu danuutti yakkame
nama sajjeese hoo barbaannaan dhibe moo barbaadutu dorgame. Namni akka Hacaaluu saba isaa biratti qabu laal jajjabaa erga akkas salphatee kaanuu wabii maalii qaba? Gowwoomsaa xobbeetiin golguuf yoo yaalanis mooyyee qoraafamus fudhatama hin qabu. Garaan nu gubatee qalbiidhaan cabnullee waa'ee du'a isaa beekuun gaariidhuma waan godhu dhabnullee. Uumaan afaan miti hojii keenya laala. Afaan toluun dansa hojii toluutu immoo caala. Kokkee ishee qabneerraadha dur aduun dhaga'ame. Adaanech Abebee waa'een du'a Hacaaluu maalirra ga'ame? Galatooma. Bishaan baaroo dildilaa gaafa guutuun beekanii lubbuun dhiiraa biliqaayi. Lubbuun dhiiraa biliqaa gaafa duutuun beekanii gaafa duutuun beekanii gaafa duutuun beekanii. Anaa nyaatu maatee yaakota koo si jaallannaa. Sinadannaa maatee yaaleensa koo dhiigni kan kee dhangala'een hafuu nusiif jirra gumaa kan kee ni baafannaa si yaadannaa maatee bara bara. Bara 2015 Haceeni dubra ture torban lamaaf Muniik ture. Maaltu isaa adda godha? Hacaaluun artiist qofa osoo hin ta'in hayyuudha. Yeroo hedduu dubbatameera. Keessattuu immoo gaarummaa isaa fi disipiliinii isaatu isaa adda godha. Kanaaf yeroo yeroodhaan wanni Hacaaluu nu boonchisaa, nu gaddisiisaa, gaddi isaa nu keessaan ba'u. Walumaa galatti Hacoo yeroo nurraa diinni fudhatu saba guddaa kana hamilee cabsu sila dokumentari irratti argitaniitu yoo ta'e waan inni dubbate waa'ee mootummaa kana bara ammaa Oromoon maal akka ta'aa jiru sanuma keeziin inni ajjeefameef wanni biraan jiru. Egaa waan tokko dhaamsa tokkoon isinii qaba. Iventii yookaan immoo yaadannoo wareegama Hacaaluu Hundeessaa addunyaa irratti Oromiyaatti bakka hundatti gaggeeffamaa jiru. Julaay 31 North America State Minnesota keessatti sagantaa guddaadhaan goolabamaa. Sagantaa kana kan qindeessaa jiru gara nama koree 30 oltu irratti hirmaataa jira. Adda durummaadhaan Dr. Awwal Aloo fi Dr. Henook Gabbisaa waan kana irratti ganama galgala halkan irratti hojjechaa jiru. Arrallee dhaamsa hawaasa Oromoo biyya Jarmanii magaalaa Frankfurt walitti qabameef dhaamsa dabarsuuf qophaa'anii jiru. Dr. Awwal waan karaarra jiruuf dhiifama sa'aatiin walitti naaf hin seenne jedhee Henookiin itti aansee asirratti xiqqoosii dhaamsa isaanii dabarfataa. Walii galatti maal inni Minisootaatti Julaay 31 sagantaa Hacaaluu madaalu sagantaa istaandaardii addunyaatiin artiistiin tokko itti yaadatamuu danda'u sagantaa guddaa bajetii guddaadhaan kan gaggeeffamudha. Kanarratti egaa isaanis tumsa barbaadu, gargaarsa barbaadu, gargaarsa Awurooppaa barbaadu, keessummaa barbaadu. Asiis Frankfurt Rise, Germany Rise delegeeshiniin kabajaadhaan affeeramee Minisootaatti akka argamu affeeruudhaaf already xalayaan qophaa'ee dhumee jira. Maaliifuu an haasaa isinittiin dheeressu sakandii 10 na'ee gaatii Dr. Henook laayinii irra jira. Waan inni jedhu mee caqasaa. Akkam jirtu nagaa jirtu hawaasa Oromoo kan biyya Jarmanii jirtanii har'a sagantaa guddaa akkas qabdan hooggantoonni keessan waliin kaleessa wal agarree mari'anneerraa haala isin itti Hacaaluu goota keenya beekaa keenyaa fi nama Oromoof jiraatee Oromoof du'e akka isin itti yaadachaa jirtan haala ajaa'ibsiisaaf nama dinqisiisuudha. Baay'ee galatoomaa yeroo keessan fudhattanii seenaa nama kanaa bara baraan waggaa waggaan akka yaadatamuuf hojii isin jirtan hooggantoonni keessan illee akkaataa kanatti waan kana qindeessan kabaja guddaa argatu.
har'a ani waa hedduu haasa'uuf dhufne qabxii laman isiniif dabarsuu dhufe. Inni tokkoffaa waa'ee Hacaaluun eenyu akka ta'e seenaa Oromoo keessatti qabsoo Oromoo keessatti Hacaaluun eenyu akka ta'e har'a waliin barsiisnu. Eenyuun keenya caalaayyuu quba qabdu ni beektu. Garuu waan tokko akkasiin hubattan waa'ee Hacaaluu gaafa yaaddattan yookaan immoo Hacaaluu gaafa guyyaa Hacaaluu gaafa ayyaaneffattan waan tokko akkasiin yaadattan hin barbaada. Kunis maali? Hacaaluun akkaataan itti du'ee fi itti ajjeefame, akkaataan itti awwaalame sammuu keenya keessaa yeroo kamiyyuu dhabamuu hin qabu. Gooti kun akkaataan itti du'e rasaasa tokkoon defend of gochuu bakka hin dandeenyetti, ofirraa ittisuu bakka hin dandeenyetti itti yaadamee itti qindaa'ame akka biyyoolessaatti projektiin itti qophaa'ee ajjeefame gooti kun. Saniin booda gootni kun akkaataan itti awwaalame akka nama tokko maluutti miti kan awwaalame. Akka nama regulaarii tokkottillee hin awwaalame namni kun. So Hacaaluun sirba isaa keessatti bifuma tokkoon almee qanduu kan inni jedhee weellise yoo deebitanii dhaggeeffatan kana waliin wal fakkaata. Hacaaluun al sadii ol du'e. Jalqaba rasaasaan du'e gaafa awwaalamu waan isaaf malu hin taane sun du'a biraa. Inni sadaffaan immoo haqa dhabuun du'a adda biraadha. Afuraffaa Hacaaluun jiraachuu kan murteessu nuyi uummata Oromooti. Akkaataan itti isa yaadannu, akkaataan itti memorial prograamii adda addaa qopheessinee waggaan isa yaadannu yoo cimaa deeme, yoo tokkummaan Oromoo wal dhufaa deeme, Hacaaluun afuraffaa akka hin duune gochuu dandeenya. Har'a isin Jarmanitti walitti qabamtanii kan isin gochaa jirtan maqaa Hacaaluu jiraachisaa jirtan. Gootni Oromoo kun afuraffaaf akka hin duuneef maqaa isaa dhaabaa jirtan. Kanaaf galata guddaa qabdu jechuun barbaada. Kana ergan jedhee qabxii koodii lammaffaa maali? Amma magaalaa adda addaatti bakka adda addaatti community adda addaatti Awurooppaa keessaa, Awustreeliyaadhaa, Noorz Ameerikaadhaas Oromoon kabaja guyyaa Hacaaluu kana gaggeeffamaa jira. Bakka adda addaatti gaggeeffamu immoo malee akka addunyaatti bakka tokkotti walitti dhufnee magaalaa Minisootaatti ayyaaneffachuu akka qabnu, yaadannoo kana gaggeessuu akka qabnu guyyaa 3 irratti eventiin adda addaa qophaa'ee ji'a 5 darbeef kan karoorsaa turre kan ani mataan koo Dr. Awwal, Professor Isqeel Gabbisaa fi warri kan itti hirmaachaa jirru qindoominaan kan gaggeeffamaa jiru karoora guddaatu jira jechuudha. Karoorri kun adda dureedhaan community Awurooppaa kan akka Jarmanii hirmaachisuudhaaf marii guddaa gaggeessaa turre. Ammas namoonni community keessan bakka bu'anii namoota isin barbaadan akka ergatan xalayaan qophaa'ee ergamee jira. Sanatti immoo dabalataan dhuunfaadhaan namoonni iskeejilii keessan baaftanii dhuftanii hirmaachuu qabdu dandeessan akka dhuftan waamicha isinii goonaa jechuudha. Sagantaan kun sagantaa guyyaa 3ti. Qabiyyee adda addaa of keessaa qabaa, seminaara qabaa, yaadannoo of keessaa qabaa, konsertii of keessaa qabaa, diinarii of keessaa qabaa. Kun Oromoo ammaatti namoota 750 oltu galmaa'ee jira. Torban 3 hafi keessatti namootni adda addaa akka galmaa'aa jiran quba qabnaa jechuudha. So isin illee gama kanaan waamicha isinii gochuun barbaada. Haa ta'uuti immoo sagantaan kun bakka ga'uudhaaf kan Minisootaatti karoorfamaa jiru kun bakka ga'uudhaaf gargaarsa keessan barbaanna. Mooraaliidhaan akka nu bira dhaabbattan barbaanna. Akka isin nu jajjabeessitan barbaanna. Yoo jajjabina isin biraan argannu yoo ta'e, yoo gargaarsa isin biraan argannu ta'e sagantaan kun fagoo deemuu dhiisuu danda'a. Kanaaf hoggantoota community keessan waliin marii nuti kaleessa gaggeessine abdoos dabalatee haala isin itti nu gargaaruu dandeessan irratti mari'annee jira. Hoggantoonni keessan gargaarsa akkamii akkasiin sagantaa kanaaf karoora kanaaf dhiyeessuu dandeessan irratti yaada dabalataa isiniif kennuu danda'u. Nuti Hacaaluu akka addunyaatti maqaasaa ol kaasnee dhaabuudhaaf wanti nuyi Minisootaatti karoorsaa jirru waan guddaadha. Qorannoon adda addaa hayyoota adda addaatiin gaggeeffamee bifa kitaabaatiin akka barraa'u kun yeroof dadhabbii mataa isaa qaba. Gargaarsa keessan barbaanna gama kanaan paablishii gochuu maxxanfamuu qaba kun.
Gama biraatiin veenuu gurguddaa kan akka Minisootaa keessatti argaman kan akka convention center kan maallaqa hedduu barbaadan waan veenuu akka kanaatu reentii gochaa jira. Kan hundumaa kan gooneef Hacaaluu kan madaalu dandeettii, quality fi excellency kan Hacaaluu madaalu. Kun immoo maallaqa nu barbaachisa, resource guddaa nu barbaachisa. Yoos nu waliin dhaabatan malee kana ol kaasnee dhaabuu hin dandeenyu. Kanaaf haga humni keessan danda'e, haga yeroon keessan seenee eeyyame kan maallaqaa nu gargaaruu dandeessan, kan immoo qaamaan dhuftanii hirmaachuu barbaadan community leaderii keessan waliin mari'atanii akkaataa itti sagantaa kana bira dhaabbatan jechuuf waamicha isinii dabarsa. Asumarratti haasaa kee dhaabaa waan dhaggeeffataniif galatooma. Sagantaa hafe irratti hirmaannaa gaarii akka jiraatuuf hawwii koongamu kanaan siin dhiyeessa. Galatooma. Egaa anis walumaa galatti sagantaan Minisootaa irratti Juulaay 31 gaggeeffamu Oromoon hundumtuu namni dhaquu danda'u affeeramee jira. Okay, Henook Nagaati. Gama biraatiin koreen asitti sagantaa miidhagaa kana qopheesse Frankfurt yeruma hundaayyuu yeroota darban keessa baay'ee nu boonsaa jirtu hedduu galatoomaa. Dokumentariin dhihaatee iskeejuuliin sagantichi hedduu miidhagaadha. Anis gama kiyyaan isin hedduun galateeffadha. Yeroo itti aanu karaa isaan isin akeekanuun sagantaan kun akka milkaa'u akka gargaartanu kabajaan isin gaafadha. Galatoomaa. Lafa gorraa ijoolleen gara Nuurenbergii dhufanii Hacaaluu yaadachuuf keekii maqaa Hacaaluutiin hojjechiisanii fidanii dhufanii isa ammas keessummaan keenya Profeesar Hisqeel Gabbisaa as ba'anii keekii kana nuuf muru warri keekii mursiisan asitti argamu. Warri geessitanis guddaa galatoomaa. Profeesar Hisqeel ammas isin namaafna keekii maqaa Haceetiin hojjetame yerootti muramu ta'a.